Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Gaddaa onnee nama cabsuun abbaan ummataa caalimni beekamaan tajaajila diiniitiin umrii isaanii guutuu dabarsan kan umrii isaanii ilmii islaamaa barsiisuu fi ummata islaamaa khaddamuu irratti fixan Sheek Ahmad Usmaan Girboo yookiin Sheek Ahmad Aymaroo guyyaa kaleessaa gara akhiraa godaananiiru. Sheekni kun dhaloota isaanii godina Arsii aanaa Balee Gasagar gosa Aymaroo irraa ta'uun kan beekamudha. Tajaajila isaanii keessa barnoota islaamaaf da'waa keessa gumaacha guddaa taasisaa turaniiru. Sirni salaataa janaazaa isaaniis Oogasti 5 bara 2026 guyyaa kaleessaa roobii jechuudha magaalaa Adaamaa bakka ulamaa'onni islaamaa gurguddoo fi mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibraahimii fi mana marii islaamaa Oromiyaa dabalatee hayyoonnii fi qaamoleen hawaasaa garagaraa iddoo isaan argamanitti gaggeeffameeti jira. Hawaasni musliimaa bakka jirtan hundatti aalima keenya guddaa kana du'aayiidhaan akka yaadatan kabajaadhaan isin affeerree jirra. Rabbiin ol aanaan sheekha keenyaaf araarama rahmata bal'aa fi jannatul firdawsiin haa badhaasu. Maatii isaanii, firoottan isaanii fi ummata musliimaa hundaaf obsaa fi jajjabina isaa Rabbiin haa badhaasu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين آمين يا رب آمين. دوتي عالما دعاء عالماتي يا ربي جنتك تنقلاسيم يا ربي الله إركما ربي صلى الله عليه وسلم إسان تاسسي.